Akkam jirtan hordoftoota YouTube kiyyaa. Maalti adeemsifamaa jira jidduu gala bahaa Middle East keessatti? Yeroo ammaa kana akkuma beekamu Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan Iraaniin haleelaa jiru. Iraanis immoo self defense gootee ofirraa qolachaa jirti. Waraanni kun akkaataa kanaan amma adeemsifamaa jira. Haa ta'uutii malee Trump akkaataan inni waraana kana ittiin seene yoo jiraate warroota top leader Iraanin barbadeessuudhaan yookiin immoo dhahuudhaan Iraan sa'aatii 24 yookiin immoo guyyoota muraasa keessatti harka kennatti waan jedhee calculation akkasiisan dalagee itti seene. Haa ta'u malee lolichi akka inni yaadetti osoo hin ta'in akkaataa biraatiin babal'achaa adeemaa jira. Keessattuu irra caalaan wanti inni jedhaa jiru tokko yoo jiraate Iraan yoo leederiin isaanii yookiin immoo bulchoonni isaanii warroonni aangoo guddaa qaban kun dhahamanii yookiin immoo ajjeefaman Iraan yeroo gabaabaa keessatti harka kennatti kan inni jedhee itti seene yoo ta'u, herregichi immoo akkaataa inni fedhe saniin deemaa jiru. Inni kan inni yaadee barbaadaa ture shortii yeroo gabaabaa keessatti lola kana mo'atee Iraan immoo harka kennatti jedhee ture. Wanti kun immoo akkaataa saniin deemaa hin jiru. Iraan namoota isaanii warroota top generaalota isaanii kanneen yookiin immoo warroota biyya bulchan yeroo irraa ajjeesan sa'aatii muraasa keessatti namoota biraa bakka buusuudhaan akkaataa inni fedhe saniin lolichi adeemsifamaa jiru. Trump lola kana yeroo gabaabaa keessatti fixee yookiin immoo xumuree akka Iraan harka kennattu barbaada. Iraan immoo saniif qophii miti. Trump immoo short termii maree long termii waraana kana keessa turu yaada hin qabu. Akkaataa kanaan osoma adeemsifamaa jiru lolli kunneen babal'achuudhaan Iraan self defense kan jettee fira deebiste yeroo dhahamtu kan hundumaa isii warroota Middle East jiran warroota akka Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain akkasuma Omanin akkasuma United Arab Emirates rukutaa jirti, dhahaa jirti. Iraaqin faa maaliif biyyoota kanneen dhufte jedhanii yeroo gaafatan Ameerikaan beezii wataadaraa beezii acheesanii qabdii kan jedhurraa kan ka'e dhahaa jirti. Haa ta'uutii malee loltichi akkaataa hin yaadamne ala babal'ate akka namni tokko control hin goonetti lolichi bal'ate akka maree adeemsifamaa jira. Dheenyuma kana Israa'el Gaza Iraanin yeroo dhooftu Iraan immoo ifirraa qolachuudhaan kan jedhuun Gaza guddaa Qaatariin jiru dhooftee amma acheesanittis ibiddi qabataa jira. Bakkuma bakka ibidda walii qabsiisaa jiran. Israa'elii fi Ameerikaan wal ta'uudhaan lola kana eegabananii booda Iraanis ifirraa qoluudhaan addunyaan guutuun sa'aatii ammaa kana lola kana hordofaa jirti. Irra caalaa kagaafii namatti ta'aa jiru addunyaan maaliif lola kanarratti akkana bakka kenniteef kan jedhudha. Sababi addunyaan akkana bakka kenniteef gaazii addunyaa kun parsantii 80 naannoo sanii kan bahudha. Biyyoota akka Saudi Arabia, Iraan, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Oman biyyoonni kunneen biyyooti naannoo kana jiran hundi isaanii Iraaq irraa qabee gaaza addunyaa kanaaf ta'u parsantiin hedduun naannoo kanaa kan bahudha. Ammaan kana irra caalaa kan sodaatamaa jiru lolli kun babal'atee addunyaa hedduu if keessatti akka hin fudhanneef amma biyyoota sadiin wal lolaa kan jiran yoo ta'u biyyoota kanneen kanaafanis harkisee akka lolli kun hin babal'anne addunyaan guutuun sodaachaa jiran. Keessattuu Donald Trump biyyoota baay'ee qarqaasa gaafatee jira. Sababi inni gaafatee fi Iraan akkuma beekamu galaana Hormuz yookiin immoo bahara naannoo san jiru kan addunyaa gaaza parsantii 20 naannoo saniin kan bahu hulaa san cufuudhaan addunyaan guutuurratti rakkoo baay'ee fidee jira. Waan biraati miti biyyoota akka Afrikaattis sababa gaazii gatiin gaazaa qaala'uurraa kan ga'een rakkoo cimaa keessa seenanii jiran. Amma irra caalatti wanti amma Trump jedhaa jiru Hormuzin Iraan harkaa fuudhuudhaaf Iraan waan cufteef harkaa baasuudhaaf biyyoota baay'ee qarqaasa gaafataa jiran. Biyyoota akka UK, Faransaay akkasuma South Korea
akkasuma Jaapaanin faa kottaa nu birmadhaa hulaa kana Iraan irraa harka hafuunu jechaa jiranii biyyoonni kunneen immoo lola kana keessatti hin hirmaannu jechaa jiran. Donald Trump akkaataan inni itti yaadee lola kanatti seenee yeroo muraasa keessatti Iraan harka kennatti kan jedhu yeroo ta'u Iraan immoo akkaataa saniif qophii miti. Amma rakkoo kan ta'aa jiru Iraan misaayilii ishee droonii isheetiin yeroo ifirraa haleeltu Ameerikaan immoo xiyyaaraan gubbarraa gadhoofti. Amma rakkoo ka ta'e irra caalatti rakkoon cimaa kan ta'e Iraan droonii isii takka oomishuudhaaf hanga $20,000 qofa kan baastudha. Ameerikaa fi Israa'el garuu droonii takkitti Iraan itti darbitu san qolatanii yookiin addunyaarratti akka samiirratti akkasiin bakka biraan buune dhahuudhaaf mallaqa guddaa hanga $4,000,000 kost godhan baasisan jechaadha. Sababa kanaan kan ka'e Iraan irra caalaa qabeenya xiqqaatiin lola kana yeroo keessa seentu jarri immoo baasii guddaadhaaf jara saaxilee jira Israa'elii fi Ameerikaa jechaadha. Amma irra caalatti lolli kun akkamiin dhaabbataa addunyaan nurraa dhaabaa jettaa jirti. Garuu haa ta'uutii lolichi dhaabbataa hin jiru, babal'ataa jira. Ameerikaa gatii guddaa baasisaa jira, akkasuma Israa'elis akkasuma Iraanis gatii guddaa baasisaa jira. Sababi isaa lubbuun namoota baay'ee jidduu kanatti bahaa jira. Amma irra caalaa lolli kun akkamiin dhaabbataa kan jedhu addunyaan nurraa dhaabaa jechaa jirti. Haa ta'uutii lolichi addunyaan akka barbaadde osoo hin ta'in biyyoonni kunneen yoo dhaabamee waan dhaabbataa jiru siin fakkaatu. Akkasii galatoomaa hordoftoota YouTube kiyyaa yaada keessanis komentii jalatti akka nu kennitan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoo itti aanu irratti kan wal agarru ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa.